Mooti nu waliin tura. Ashama akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aa eegaleera. Dambalii gabaabaa Naayil Saatii fi kallattiin Facebook irratti nu caqasuu dandeessu. Sagantaa har'aatiin hidhamuu hogganoota adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaden ONLF qondaalota paartichaa kan naannoo Qabri Dahaar sadiitu hidhame. Hidhaan qondaalota kanaas seeraan aladhaa jenna. Ajjeechaa lammiilee Naayijeeriyaa xiyyeeffannaa hawaasa idil addunyaa hawwate. Dhukaasaa kallattiin gara keenya nutti adeemaa turan. Namni tokko na biraa rukutamee kufe. Achumatti lubbuun isaa baalte. Oolmaa dhaddachaa obbo Waldatu Ayyaaleew fi gabaasa biraallee qabna. Jidduutti ammoo oduu gaggabaaboo gurra simbuufnaa ani Baqqalaa Tomaati. Nu waliin yeroo gaarii. Kajalqabaan gara lixa Afrikaa deemna. Magaalaa guddittii Naayijeeriyaa Leegoositti namoonni gocha gara jabeenya poolisii mormuuf daandiitti bahan kan lakkoofsi isaanii hin beekamne ajjeefamu kanneen ijaan arganii fi gareen mirga namoomaaf falmu Amnesty International himan. Waraanni mormittoota irratti dhukaasa banuu hordofee namoonni hedduun ajjeefamaniiru jedhu. Ajjeechaa kana hooggantoonni addunyaaf namoonni bebeekamoon balaaleffataniiru. Firaa'ol Balay gabaasa dabalataa qabdi. Lammiileen Naayijeeriyaa karaatti bahanii mormii kan eegalan torbee lama dura. Wanti karaatti isaan baase ammoo gocha gara jabinaa poolisiin addaa farra saamichaa SARS jedhamu lammiilee biyyattii irratti raawwatudha. Mormitoonni #IndSARS jedhu fayyadamuun marsaalee hawaasaa irratti mormichi xiyyeeffannaa addunyaa akka argatu taasisaniiru. Mormitoota bittinsuuf qaamoleen nageenyaa biyyattii humna fayyadamuunii fi namootni ajjeefamuun mormichi caalaattuu akka jabaatu taasiseera. Mootummaan biyyattii poolisii addaa kana akka diigu qaamolee nageenyaa akka haaromsu gaaffiin mormitootaa jabaannaan pirezidaantiin biyyattii Mahamuud Buhaariin onkololeessa 11 poolisii addaa SARS akka diigamu ajajan. Haa ta'u malee mormitoonni jijjiirama dabalataa gaafachuu itti fufan. Kibxata kaleessaa galgala magaalaa guddoo Leegos iddoo Leekii jedhamtutti mormitoota walitti qabamanii mormii dhageessisaa turan irratti humni waraanaa dhukaasa banee namoota hedduu ajjeese. Dhukaasaa kallattiin gara keenya nutti adeemaa turan. Namni tokko na biraa rukutamee kufe. Achumatti lubbuun isaa baalte. Jeequmsa guddaatu ture. Nutti dhukaasutti fufan. Dhukaasni sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30 oliif ture. Loltoonni reeffa warra ajjeefamanii kaasaa turan. Ragaa dhiisuu hin barbaanne. Karaas cufanii waan turaniif ambulaansiin mormitoota rukutaman dhaqqabuu hin dandeenye. Nuti mormii keenya dhageessifachaa turre. Namni waa balleesse tokkollee hin jiru. Seera kabajnee mormaa turre. Maaliif akka nu miidhaniif waraana nutti ergu? Namootni ijaan argan reeffa namoota 12 lakkaa'uu himu. Bulchaan Leegos Saanwoo Ooluu hospitaalota magaalattii erga daawwatanii booda namootni 25 madaa'uu dubbatan. Namni du'e garuu hin jiru jedhu. Haa ta'u malee Amnesty International namootni ajjeefamuu ragaa argadheeraa jedheera. Mormiin guyyaa har'aas kan itti fufee yoo ta'u poolisiin mormitoonni akka walitti hin qabamne gara samiitti dhukaasuun bittimsaa akka ture Leegos kan jiraatu gabaasaan BBC Induukaa Orjiinmoo gabaaseera. Mormiin kun xiyyeeffannaa hawaasa idila addunyaas argataa jira. Trump waliin pirezidaantummaaf morkataa kan jiran Joe Biden akkasumas hooggantuun haajaa alaa duraanii Ameerikaa Hillary Clinton dargaggoota duula IndSARS jedhu irratti hirmaachaa jiran ajjeesuun akka dhaabbatu gaafataniiru. Manchester Unitediif kan taphatu lammiin Naayijeeriyaa Judy Ighalos ajjechaa lammiilee irratti raawwatameef mootummaa Naayijeeriyaa himateera. You guys are a shame to the world for killing your own citizens, sending military to the streets. Pirezidaant Buhaariin lammiileen biyyattii akka tasgabbaa'anii fi jijjiirama mootummaan taasisaa jiru obsaan akka eeggatan dhaamaniiru. Itti aansuun oolmaa mana murtii obbo Waldatu Ayyaaleew kan ilaallu. Obbo Waldatuun irra deddeebiin akka gadi dhiifaman mana murtiin ajajamullee akka gadi dhiifamu poolisiin hin goone. Wiixata darbe mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaatti poolisiin magaalaa Bishooftuu obbo Waldatu gadhiisee har'a mana murtiif akka gabaasu ajajee ture. Poolisiin maaliif akka gadi dhiisuu dide immoo har'a mana murtiif ibseera. Oolmaa dhaddacha har'a irratti abukaatoo obbo Waldatu obbo Gammachuu Guutamaa dubbiseen ture.
Galmeen obbo Lidatu irraa kan beellama mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaatti qajeelchi poolisii obbo Lidatu sababa akkaataa manni murtii ajajeen akka gadhiisuu fi bu'aa akka itti ture beellama dabre irratti gaafatamaan yookaan hoogganaan qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu dhiyaatee waan tureef inni lammataa immoo komishiiniin poolisii Oromiyaatis obbo Lidatuun akka gaggeeffamu godhee akka ibsa kennu ture. Isaan kennine beellama dabre irratti har'ammoo maaliif akka raawwachuu dhaban kan ibsanii akka ibsan ajajee ture. Gama poolisii magaalaa Bishooftuutiin obbo Lidatu achuma bakkuma hidhamee jirutti galmee kanaan gadi dhiifnee jirra. Rummoo mana murtii waliigala Oromiyaa dhadhacha baatti galmee biraatiin waan himatamteef sababa isaatiin gadi dhiisuu hin dandeenyu kan jedhu achuma waajjira poolisii keessatti bittinne kan jedhu dhadhacha irratti ibsanii inni booda adeemsi kun sirrii miqisa jedhu gama keenyan falmiin ka'ee ture. Gabaabumatti waajjirri poolisii waan amma ibse kana waajjirri poolisii magaalaa Bishooftuu jechuudha waan amma jee kana barreeffamaan godhee beellama boru gaafa 12/2/2013 waaree booda akka nuuf ibsu jedhu ajaja kenneedha. Komishiiniin poolisii Oromiyaatis deebiin kenne dhimma isaa kan qorachaa ture qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuuti akka isaan irraa hubannetti galmee kanaan oduun ta'ini galmeen biraa mana murtii waliigala Oromiyaa dhadhacha bahaatti waan sassaaqqameef sababa saniin hidhamee jiru ta'uu fi kanaaf kan gadi lakkisuu dhaban ta'uu nu ibsanii deebii jiru kennan. Kan isaan akka hiikaman ajajame galmee kamiini? Galmee meeshaa waraanaa hayyama hin qabne qabachuun jedhamee himannoo mana murtii olaanaa Shawaa Bahaatti irratti dhiyaate. Arras kan dhiyaatan manuma murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa kanatti. Mana murtii waliigalaatti immoo kan ittiin himataman maali? Mana murtii waliigalaatti kan himataman seera yakkaa keewwata 238 fi 256 bira darbuudhaan himatamanii 238 keewwanni yakkaa isa jedhu seera maalinni mootummaa heeran dhaabbate irratti yakka raawwatamu jedha. Humnaan mootummaa diiguudhaaf yakka raawwatamu jechaadha kan kanaan wal qabatu. Galmee san irratti himannoo nagaan dubbifamne innis himannoo dubbisuudhaaf gaafa 13/2/2013 beellama isaan gaafa jimaatatti jechuudha. Mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha bahaa alaadhaanitti argamutti jechaadha. raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu amma dabariin kan oduu gaggabaabooti. Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa Tigraay bakka bu'an kanneen walgahii mana marichaa irratti hin argamin nan adabaa jedhe manni marichaa. Walgahii mana marichaa 2 darba irratti Tigraay kanneen bakka bu'an keessaa nama tokko qofa kan argamee jedhan afayaa'iin mana marichaa Taaggasee Caafoo kan gabaasee tajaajila oduu Itoophiyaati. Ilmi mootii Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salmaan ajjechaa gaazexeessaa Jamaal Khashoggiin himataman. Haadha warraa gaazexeessichaa akka turte Hatijee Jaangzee fi dhaabbata mirga namoomaa inni otoo hin du'in hundeesseen himannichi kabaname. Mohammed bin Salmaan ajjechaa gaazexeessichaa keessaa harka qabaachuu ni waakkatu. Afgaanistaanitti namoonni viizaa gara Paakistaan isaan geessu argachuuf istaadiyeemitti walitti qabaman 1000 lakkaa'aman jidduutti wal dhiibuu fi ukkaanfamuun yoo xiqqaate dubartoonni 11 yoo du'an isaan kaan immoo madaa'uu qondaaltonni biyyattii himan. Viizaan gara Paakistaan imaluuf kennamu erga sababa koronaa vaayirasiin ji'oota 7 adda citee booda dhiyeenya kennamu eegale. Pireezidaant Tiraamp herreega baankii Chaayinaatii qabaachuu amanan. Dubbi himaan Tiraamp akka jedhetti herreegni kun kan banameef carraa misooma hoteelaa Eeshiyaa keessa jiru ilaaluudhaaf jedhameeti malee wanta biraaf miti. Kana dura pireezidaantichi dhimma kana waakkatanii turan. Phaaphaasiin Kaatoolikii Poop Firaansis namoonni saala wal fakkaataa jaalatan waliin akka jiraatan eeyyamuufii qaba jedhan. Yaadni isaanii kun seera magaalaa Vaatikaan kan bataskaanni isaan tajaajilan keessa jirtu ni faalleessa. UK'n namoota fayyaa ta'an 90 beekaa COVID-19 faaluun qorannoo yaalii talaallii gaggeessuuf qophaa'uun biyya ishee jalqabaa ta'uuf jirti. Qorannoon bajetni paawundiin miliyoona 33 ramadameef kun amajjii eegalama jedhamee kan yaadamu yoo ta'u yaalii talaallii COVID-19 argachuu ni ariifachiisa jedhamee yaadama. Oduun gaggabaaboon isaan kanneen. Kaayitaanutti yoonce'uu aangawooti olaanaa adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen ONLF 3 guyyaa kaleessaa naannoo Somaalee magaalaa Qabri Dahaar osoo walgahii gaggeessaa jiranii qaama mootummaan qabamanii hidhamu paartichi hime. Waggaa 2 dura mootummaa waliin araara buusuun gara biyyaa akka deebi'e ONLF erga yeroo dhiyoowaas hariiroon mootummaa waliin qabu rakkoo uummachaa jiraachuun na yaaddeesseera jedha. Dubbimaan paartichaa Abdulqaadir Hasan waa'ee hidhaa miseensota isaanii kana nuun jedhan.
Qondaalota paartichaa kan naannoo Qabri Dahaar sadiitu hidhame. Isaanis hoogganaa Waajjira Qabri Dahaar Muhammad Tigree fi itti aanaa isaanii fi miseensa hojii raawwachiiftuu dhaabichaa gameessa Muhammad Ibrahim Mursaliidha. Walgahii keenya eeyyama bulchiinsa magaalaarraa arganneen adeemsaa turre. Wanti badee fi seeraan ala ta'e tokkollee hin turre. Hidhaan qondaalota kanaas seeraan aladhaa jenna. Hidhaan qondaaltota paartichaa kun hiriira deeggarsaa guddaa dhaabichaaf magaala Qabri Dahaar keessatti taasifame booda raawwate. Dubbimaan dhaabichaa obbo Abdulqaadir paartiin naannicha bulchu baatilee muraasaas humna mootummaa seeraan ala fayyadamuun hariiroo paartichaa fi mootummaa jidduu jiru irratti rakkoo uumaa akka jiru dubbatu. Qaamoti nageenyaa mootummaa naannoo aangoo isaanii fayyadamuun dhaabicha dubbii barbaaduu fi dubbii hammeessuun hariiroo mootummaa waliin qabnu booressuu barbaadu. Nuti garuu ammallee marii nagaa fi tumsaan dubbii furuu barbaadna. Filannoo irratti hirmaachuuf qophii xumurree jirra. Hidhamuun hoogganoota ONLF sirrii ta'uu BBCf kan mirkaneessan itti gaafatamaa itti aanaan waajjira pirezidantii naannoo Somaalee obbo Umar Faaruq sababa namoonni kunneen itti hidhaman akkanaan ibsu. Namoonni kunniin sababa lamaan hidhaman. Tokko walgahiin yookiin yaa'iin dhaabaa gaafa godhamu mootummaa irraa hayyamni gaafatamuu qaba. Hoogganoonnii fi miseensonni kun ammoo akkanumatti hayyama malee mariif walitti qabaman. Walgahichi seera qabeessa akka hin taane yoo itti himamu hin fudhanne. Lammaffaa yeroo weerara dhukkuba COVID-19 kanatti namoota hedduu walitti qabuun tatamsa'ina dhukkubichaaf waan gumaachuuf poolisiin walgahicha dhorke. Bakka walgahichi itti godhamu akka hin seenne poolisiin yoo dhorku humnaan cabsanii seenan. Kun ammoo seera cabsuudha. Namoonni kunniin seera cabsani. Mootummaan ammoo tarkaanfii seeraa fudhateera. Xumura irratti naannoo Oromiyaatti dhaabbilee investimentii 89 ta'an ajjeechaa Aartist Hacaaluu Hundeessaa hordofee gariinii fi guutummaatti miidhamaniiru jedhee bayyanachiisuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa akka jiru Koomishiniin Investimentii Oromiyaa himeera. Koomishinarri itti aanaa koomishinichaa obbo Waasihuun Golgaa mancaatiin sababii kanaan gahee tilmaamaan birrii biliyoona 3 ta'a jedhu kan dubbise Bizoo Warqolaanaati. Tokkoffaa pirojektoonni investimentii midhaan irratti qaqqabe konkolaataaf maashinarii duutii firiidhaan galchan duutii firiidhaan irra deebi'anii akka isaan galchuu danda'an mirga isaanii akka kennamuufi lammaffaa warra liqii baankii ofirraa qaban koomishiniin investimentii federaalaa yeroo haragalfannaa akka dheeratuu fi baankotaaf barreesseeti kan jiru. Isaan immoo gaaffii investimentii kanaan dura lafaa wajjin qabatanii gaafatan yoo jiraate deebiin akka kennamuudha kan godhame kana walii gala. Beenyaan kennameera akka jedhu dhageenyee jirra. Beenyaan kenname dhaabbilee kanaaf maali? Beenyaa kennamuun nageenya. Malee maallaqaan namoota kanneeniif wanti kenname hin jiru jechuudha. Hin jiru. Kan biraa rakkoon gahe kun investimentii Oromiyaa irratti yookaan namoota gara Oromiyaa dhufanii invest godhuu danda'an irratti dhiibbaa akkamii uume waan kun? Pirojektoonni baay'een midhaan akka irratti qaqqabee jirudha. Isaan kun immoo irra deebi'anii hojii keessa galuudhaaf fakkeenyaaf kan sheer Itoophiyaa kan humna guddaa gara carraa hojii 15,000 ol kan uumee jiru ture kan tokko midhaan guddaa irratti qaqqabe dhiyeenya kana daawwannaa goonen irra deebisanii hojii keessa deebi'anii galanii jiru. Yoo hojjete midhaa miliyoona 250 fi isaa ol kan irra qaqqabu. Garuu irra deebi'anii ijaaranii hojii keessa galuu danda'anii jiru. Waliigala midhaan sochii investimentiin amala isaatiin envaayiromantii tasgabbaa'e hin barbaada jechuudha. Nageenya barbaada. Kanaaf akka waliigalaatti sochii balaa qaqqabeef midhaan dhufu bakka jirutti akka dhaabbatee hawaasnis qooda akka fudhatu abbootiin qabeenyaas sooshaal korporeet rispoonsibilitii isaanii akka isaan baasaa deeman kallattiiwwan kaa'amanii mariin gaggeeffamee hojiin hojjetamee jira jechuudha. Taarif fedhiin ji'oota 3 darban kana investimentii yookaan haaraa dhufanii maal fakkaata? Hir'ina mul'isnee akka dolaarii irraa kan jedhu mee nutti maasirritti? Fedhiin investimentii dabalaati kan jiru kan hir'ate hin qabu waliigala.